Fiilmichi kan inni jalqabu bara 1954 Diijaanuu Faransaay keessattidha. Jalqaba irrattis mucaa Laurent jedhamu tokkotu hiriyoota mana barumsaa isaa duukaa gara waraana Indoo-Chaayinaa deemuuf inni saantiba walitti sassaabu jalqaba. Laurent muuziqaa jaazii baay'ee jaallata. Mana barumsaa isaaniidhaas barattoota baay'ee cimoo keessaa isa tokkodha. Faallaa isaatiin immoo suuqoolee adda addaa keessaa qodaa fuudhuudhaan kan isa qixxaatu hin jiru. Gara mana isaaniitti gaafa deebinu immoo abbaasaa Chaarlisiin ilaalla. Sababa hojii isaatiifis ijoollee isaaf xiyyeeffannaa laatee hin beeku. Maatii isaanii keessa hojjettuu manaa lama, haadha isaanii fi obboloota isaa gurguddoo Toomaasii fi Maan kan jedhamantu jira ture. Yeroo itti aanuttis Laurent gara kutaa isaa otoo dhaqaa jiru hojjettuun manaa isaa itti dhuftee ajajjiini. Inni garuu wanta tokko otoo hin dubbatiin bukkee darbee deema. Achuma utuu jiranis obboloonni lamaan haadha isaanii irratti tonkoliitu yaadanii agarsiisa. Guyyaa itti aanutti maatii hundumtuu walitti qabame laaqana isaanii nyaachaa jiru. Akka dingataa Laurent abbaa isaa duukaa walii galuu dadhabuudhaan baay'ee ni aara. Haadhi isaa Laurentiin gatii baay'ee jaallattuuf isarra goruudhaan isa sosobdee gara kutaa isaa geessiteeni. Itti fufees assaayimentii isaa osoo hojjechaa jiru obboloonni isaa lamaan dhufanii jeequu ni jalqabu. Isaanis kutaa keessa wajjiin haasa'uu jalqabu. Qaama saalaa guddaa eenyu akka qabus wal bukkee qabanii safaruu jalqabu. Utuma isaan akkas godhanii hojjettuun manaa itti dhufti. Isaan garuu wanta hin taane ishee irratti gochuu jalqabani. Guyyaa itti aanutti Laurent mana barumsaatii dhufaa jira. Akka dingataa haadhi isaa dhiira biraa duukaa osoo isheen makiinaa keessatti wanta hin taane gochaa jiru arga. Kallattiimaan gara iddoo hojii abbaasaa dhaquudhaan wanta uumame abbaasaatti himuuf yaala. Abbaan garuu dhaga'uuf carraa laachuuf diduudhaan manicha keessaa darbatee ni baasa. Gara mana isaas galee kitaaba walqunnamtii saalaa dubbisuun ofiisaa of gammachiisee rafa. Ganamarras wanta ni kaleessa galgala godhe wanta cubbuu ta'eef gara charchii deemuun kitaaba walqunnamtii saalaa akka hate, sigaaraas akka xuuxuu fi ofiisaas akka of gammachiisu paastarii charchichaatti hima. Paastarichis wanta inni godhe hundumtuu cubbuu akka ta'ee fi kana booddees akka inni dhiisuu qabu itti hima. Achumaanis eebbiseenii gara manaatti erga. Charchiidhaas deebi'ee xiqqooma ishee osoo hin turiin hiriyaa isaa duukaa ammas sigaaraa xuuxuu jalqaba. Guyyaa tokko maatiin isaa hundumtuu gaafa mana keessaa ba'an obboloota isaa duukaa ta'uudhaan paartii mana keessatti qopheessa. Durboonni baay'eenis manicha keessatti argamaniiru. Laurent kophaa isaa osoo xuuxaa jiru intalli tokko dhuftee bukkee isaa teessi. Laurentis hin dhungataani. Intalittiinis akkaataatti durba dhungatan utuu barsiisanii jirtu hojjettuun manaa fiigaa dhuftee kaasteenii akka inni rafu gootiin. Guyyaa itti aanuttis obboloonni isaa isa fudhanii gara mana hin taane tokko geessuuni. Achittis durba akka qopheessanii fi akka isheen isa eegaa jirtu itti himu. Laurentis akkuma achi ga'een durbittii bukkee dhaquudhaan gara kutaa isaaniitti galu. Erga kuticha galanii booddees jalqaba isaa wanta ta'eef akka inni dhukkuba daddarbaa hin qabne jala murtee itti himte. Itti fuftees dhiironni dingilii baay'ee akka isaan gara isheetti dhufanii fi achumaanis itti baruu ishee itti himti. Laurentis wayyaa isaa baasee gaafa inni dhungachuuf itti siqu jaalallee ishee malee eenyullee akka hidhii ishee hin dhunganneef akka ishee hin eeyyamne itti himte. Haa ta'u iyyuu malee jalqaba isaa waan ta'eef wanta uffattee jirtu akka isheen baastuufiif eeyyamamaa akka isheen taate itti himte. Obboloonni isaas machaanii gara kutaa sanaatti galu. Luka isaas harkisaa itti taphachaa turani. Intalittiinis gaafa kana argitu aartee sadan isaanii akka kuticha gadhiisan itti himte. Buleessaas Laurent obboloonni isaa sababa akkas godhaniif baay'ee aaruudhaan scout kaampii keessaa ba'ee deema. Gara dooktarii deemuudhaan dhanni isaas baay'ee gubaa wanta tureef yaalama. Dooktarichis dhukkuba laphee akka inni qabuu fi qorichas laatee fi akka inni boqonnaa gochuu qabu haadha isaatti hima. Siree isaarras osoo jiru haadhi isaa isa gammachiisuuf jettee bukkee isaatti gitaara taphatti. Kaartaa isaa sobsiisaa jireenya dabarsitee abbaa isaa duukaas akkaataa isheen itti warbaltee hojjettuun manaa isheen jirtu ijoollummaa isaatii akka isheen kaastee guddisteenii fi kayyuuf akka waliinsaas waa'ee isaa akka hin beekne itti himaa turte. Guyyaa tokko Laurentiin utuu haasofsiisaa jirtu ariifattee mana keessaatii baati. Laurentis gaafa dhaqee karaa maskootii ilaalu ammas dhiira duukaa ishee arga. Guyyaa tokko barsiisaan Laurent mana keessatti osoo qo'achiisanii jiru haadhi dhufti. Laurent barumsa isaatti jabaa akka ta'ee fi barataa cimaas akka ta'e itti hima. Yeroo biraas itti fufee abbaa fi haadhi Laurentiin gara mana hospitaalaatti geessuuni. Laurentis akka boqotuuf kutichis mana ciisichaa tokko qofaa wanta qabuuf hoteelanni itti boqotu qabuuf abbaan isaa haadhi akka duukaa raftu godhee deema. Achi boodas Laurent Heelanii fi Daafii durboota jedhaman hoteelicha keessatti bara. Haadhi isaas durboota gara biraa wajjin haasa'aa turte. Laurentis carraatti fayyadamuudhaan Heelaniin gara kutaa isaa fuudhee gasha. Akka ishee duukaa rafuu barbaadus itti hima. Haa ta'u iyyuu malee Heelan hin barbaadu jettee gadi baati. Achumaanis haadhi isaa teenisii taphattee dhufti. Dhiirota kaan duukaa akka isheen taphachaa jirtu akka argees itti hima. Haadhi isaas otoo haasa'aa jiranii akka abbaa manaa
tokkotti akka itti na hordoftu hin barbaadu jettee timti. Lauraanis erga isheen akkas jettee booddee akka nama guddaatti wajjin haasa'uun itti siquu jalqaba. Xiqqoos ture Haadhasaa Kilaaraaf gara keessaatti gaafa ol galu Kilaaraan baricha osoo hin qollofiin osoo isheen dhana dhiqachaa jiru arga. Lauraantis osoo sagaleen dhageessisiin otoo calluma jedhee ilaaluu argiteenii dhuftee kaballaadhaan rukuttiin. Achi boodas bakkeetti wanta isheen gootu hundumaa itti himuuf eeyyamamaa hin turre. Achi booddees Lauraant Heelan duukaa akka taphachuuf ba'u itti hima. Kilaaraanis gara jaalallee ishee isa haaraa dawwaluudhaan gara hoteelichaatti waamtiini. Lauraanis achumaan dafee deebi'ee nama rafee of fakkeessuu barbaada. Idduchis wanta ta'uufii dideef guyyaa lamaaf akka isheen hin dhufne xalayaa barreessiteefii deemti. Guyyaa lama booddees Kilaaraan gara kutaa ishee dhufuudhaan sireera ciistee boo'uu jalqabdi. Lauraan maal akka isheen taate gaafa inni gaafatuun jaalallee ishee isa haaraa duukaa akka isaan wal dhiisanitti himti. Lauraantis ishee malee durbii namatti toltu akka addunyaa kanarra hin jirre itti himaa ishee sossoba. Guyyaatti aanuttis irbaata wal duukaa nyaatanii dannasuu jalqabu. Baay'ees gatii dhuganiif dadhabanii gara hoteelichaatti deebi'u. Kilaaraanis baay'ee gatii dadhabdeef osoo wayyaa ishee ofirraa hin baasiin rafuuf yaalti. Lauraanis suuta wayyaa ishee irraa baasaa fi qaama isheetti itti bubuu jalqaba. Achi booddees hidhii ishee dhungachuudhaan wanta hin taane gochuu jalqaba. Nama kamiifiyyuu wanta godhan akka dubbachuu hin qabnee fi lammaffaas dogoggora akkasii akka hin hojjenne akkasumas guyyicha guyyaa namatti tolu jedhanii akka yaadatan waliif waadaa galani. Halkanuma sana Lauraant suuta jedhee kutaa sana keessaa ba'uudhaan gara Heelan deema. Heelaniinis akka argeen dhungachuuf itti jedha. Heelanis gaafa inni itti siqu darbatteenii kutaa keessaatii baastiini. Yerooma sanatti gara kutaa deefii dhaquudhaan ishee duukaas wajjin ciisa. Ganamarras haadhi deefii gara kutaatti gaafa dhuftu Lauraant caammaa isaa fudhatee kutaa keessaa ba'a. Gaafa gara kutaa isaatti deebi'u abbaan isaa taa'ee isa eega. Kophee malee maaliif akka inni lafarra fiigu gaafataani. Lamman isaanis isa dhaggeeffachaa baay'ee itti kolfuu jalqabu. Achumaanis fiilmichi akkasitti dhuma. Maqaa fiilmichaa yoo barbaaddan Murmur of the Heart jedhama. Viidiyoo kana yoo baay'ee jaallattan laayikii gochuu akka hin dagannee akkasumas yeroodhaan akka inni isin qaqqabuuf subscribe fi bell notification sanatti bu'uu akka hin dagannee galatooma.